guutuu eegaan kabajamtoota keenya arraan tana qophii ati keenyuti jaamtuu eegalu yaana mee nama yuutuu keessummoota hedduu afeerannee asii qabna. Keessummaan nuti qabnu kunoo daa'imman hedduu asii qabna. Sagantaa ati keenyuti maatiin ilmaan biraa akkamitti jiran sagantaa jaamtu saniifuu sagantaan itti aantu tobbalees xiyyaa guutuuti. Guutuun ati keenyuti abbaa isaatii fi maatii isaa isarraa barraa kunoo gama guutuutti isin ce'isaa guutuu ati keenyuti Abdullahi eenyu Ahmed eenyu Somman eenyu Wadaa eenyu Jiloo eenyu Jiloo Diddigoo eenyu Wadaa eenyu Jiloo eenyu hanqanoo beeyta ayyee abbee si warra keessan sin barsiifne ijoolleen teessanoo hanqachuu hin beeytu bakka kamitti irraan baratin hin gaafanne isaan silaa bar isaan dura si barsiisuu qabu osoo hin gaafatin si barsiisuu qaban kana irra deebii baradhuu yoo xiqqaate hanga Oromootti barachuu qabda. Hatti aani Zeenati sagantaan lamadaa Khalid si ayyee seddis hot Khalididha sagantaan lamadaa Khalididha. Khalid Tawfiq kasimi Khalid ati keenyuti Tawfiq eenyu Suleyman eenyu Adam eenyu Tule eenyu Nduba eenyu Wadaa eenyu Husa eenyu Urratti eenyu Wadaa eenyu achi beektasis yoo xiqqaate hanga Oromootti maatiin ijoollee barsiisuun dirqama namni hundinuu Oromoo himachuu beekuu qabaa isinin jenna. Itti aani ayyee asiinis siina bira jiraami eenyu waan kee Useydi ati keenyuti Aliyyi Jaloo eenyu eenyuti Jaloo Ali eenyu hanganuma hin beektu hanqanumaa jechuu saniifuu maatiin ilmaan quba qabaachuun dirqama. Akkanatti ilmoon fi osoonii fi abbaa fi hin beekne namni kunoo abbaa guddaa hanqana beekuun maal rakkoo jabduudha kuni. Maatiin ilmaan fi akkaan hedduu eegaa kabajamtoota keenya maatii fi hedduu akka jabeessanii akka Oromootti namni aan Oromoo dhajuu Oromummaa isaa himuu danda'uudha qaba. Kanaan nurra jira seenimee atis asumaan kottu kun as dura ejji kaameeraa kana dura ati keenyuti Adam eenyu Adamee Abdii Muummee eenyu Abdullahi eenyu atumme duree ganaadha. Maatii tantee gaafadhu abbaa kee gaafadhu obboleessa keetis gaafadhu hanqa Oromootti yoo xiqqaate baruun nu hunda irrattuu dirqama hayyee. Kanaafuu maatiin hedduu ijoollee fi jabeessaadha akkaan Oromummaa isaanii ganamaan keessatti uumuudha qabdaniin isinin jaa haaya eenyuutti aanaa hot sumantaa yatis ati keenyuti Jamaal Aloo eenyu Umar eenyu Ali eenyu Ollaale kaameeraa sisaatin Ali eenyu Mudee eenyu Saqoo eenyu Yaayyaa eenyu Galma eenyu Iddachaa eenyu Yeeben eenyu Araarsoo eenyu hanqaroo beektaatis Oromootti hin galchine atis baankii hanga Oromootti sitti hin himne obboleeyyan kee yoo beekanii hanga Oromootti beekanii ayyee ammaan tana laa hanga Oromootti baruun atis sirra dirqama. Namayyuu matatti akka mataa kiyyaattis nama hundarrattu dirqama. Nu hundinuu hoo xiqqaate hanga Oromootti beekuun
dirqama hedduu namayyuu ta'an Oromootti baruun hedduu takka Oromummaa fi wallaaluun waan hamtuudha safuudha hin bareedu kuni kanaafuu hanqa Oromootti namayyuu beekuun dirqamaan isiniin jaa jaalatamtoota keenya yooniif Oromummaa arra hin barre gaafa dulloonee duun hin barru namni akkatti Oromummaaf hin quuqamne arraan tana waan Oromoon taati arra wallaaluudhaatu waan an ilma Oromooti wallaaluudhaatu akkatti Oromummaa teenyallee duubatti hambisaa deemu jira. Kanaafuu ilmaan Oromoo walii dhiiguu dhabuun deemanii lammii biituu lakkaawanii walii galchuun dirqamaa rabbiilleen baradhaadha jaa waqabaa ilalitaa rafuudha. Lammii teessan baradhaadha jaa rabbiilleeni. Kanaafuu barnoonni ati keenyuuti kan jiru sagantaa jalqabaa har'aan tana eegallee kunoo ammallee hin dhumne itti hufaa jirra. Sagantaatti aantu mee waliin haalaallu hayyee sagantaan itti aantu waziif ati keenyuti Ahmad eenyu Muummee eenyu Abdullaa eenyu Jangoo eenyu Baldaa eenyu Boruu eenyu Haleeluu eenyu Boruu eenyu Haaruun eenyu Leeluu eenyu Amumaa eenyu Quraa eenyu Nunnu eenyu Alaa eenyu Qallaa eenyu Bareento eenyu Oromoo eenyu Abboo eenyu Waaqoo eenyu Daadhii eenyu Kuttee eenyu Biitee eenyu Walaabuu eenyu Dillicha eenyu Dawwaroo eenyu Oofaa eenyu Sharaa eenyu Hadiyyaa eenyu Raabaa eenyu Doorii eenyu Xabboo eenyu Mormor eenyu Maammaa eenyu Warar eenyu Waayyuu eenyu Marii eenyu Goodaa eenyu Galaan eenyu Waadoo eenyu Shunkurii eenyu Hiram eenyu Battaan eenyu Nooban eenyu Haam eenyu Nuu eenyu Laamik eenyuti Nuu shalagaa inni Mata shalagaa eenyuti Aknuuk eenyuti Baardii eenyu Malaayikaadha Malaayil haa namumaa inni dalaadu haa Malaayil eenyu Qeeynan eenyu Anuush eenyu Bukan mati aku jurut Shiis eenyu Adam eenyu Biyen eenyuti Biyyeen tarabbiiti ati eenyus barsiisa Abbaan kan keeyoo eenyurraa barate Abbaa isaarraa barate ila kana nuu beekanii warra keessan isaan hundinuu nuu beekanii abbaan kan keeyoo taabarraa dubbisee arge moo waan kana ifiif qorotee arge moo abbaasaa beekamoo eeysaa fiti akkatti inni gaafa ijoollummaa beekuun dhawweechiin booda immoo kitaabarraan dubbisuun dhabe isinoo ijoolleen teeysan maatiin teeysan hundinuu ni beekamoo ni beekan hundi isaanii hundinuu moo hundi isaanii ni beekan ammaan tana yoo guddaa keessan gaafatan fakkeenyaaf guddaan keenya hanga Oromootti moo beeka hanga Oromootti moo beeka malee ichichi hin beeku achiichi hin beeku kanaafuu ati kamii baruu dandeesse duba achiichi achiichi abbaa kiyya bira taa'eetti na goyyuu baaddee baraan abbaan kan kee taa'ee ijoolleetti himaa galgala wajjin yoo taphatee ijoollee gammachiisee wajjin kofleetti hima inoofu ijoollee ofaarra baasee na ribu yeroo waan kana fayyadachisne qotaa'ee barannaa iyyeetti miidhamee wajjin barannaa ijoolleen teessan si booda horii jirti dhiirtee takkaa jira taasii boodaa sun horii beeyti dhiqoodha dabeetii sununu namni hundinuu nuu beeka jechuudha siidaan nu jira baree waanuu isiisan irraa hin bare maatiin ijoollee ganda keessanii yoo hundinuu nuu beekanii kanatti waan beekan sun takka takka taate malee ati yoo nama barsiiftanii qabdaa tokkollee niin qabee nama akkatti lammii isaa guututti barsiiftee ati maa hangam eenyutti beekta hanga adam biyyee bakka irraa ka'usammoo abbaa meeqanii gaaba hanga adam biyyeetti silaanii abbaa 67 ta'uu hundatti 67 torbaatamii ga'u 70 ga'uu hunda gumbee akka hanga adam biyyeetti silaa likkuma wanni kun likkume akkana barsiisan hin likkume isin akka barattetti likkiidha liqixanyaan qabdaa jechuudha liqixanyaan waan qabdu kana keessatti abbaa kan kee kana akkasi barsiisoo maaltu
isin barsiisuu irratti abbaan kiyya hojii na bira taa'u jiruuti. ijoolleen tiyyatuun oromummaa ifii tanan yookaan qabaattee bakka irraa dhufte baruu qabdii hajaamu qabaaf keessaa. Kanaafuu nuti kanaaf abbaan kiyya akkasitti nu barsiisee yaadachuu qabda. Ati yoo kana bira taa'u jiru ati yoo baruudhaaf akkamii hayyoo ni qabda? Kanaa itti yaaddee akkatti baruudhaaf hayyoo ni qabda? Hangam takkamee fakkeenyaaf hanga isaatti ni baraa jettee gatoo hayyoo qabdu. Bu'uun maadam ooluu beekaddooti. Hanga aadaan biyyatti ni bartaatis. Sagantaa dhuftu si yaameetiin hoo rabbi jee sagantaa dhuftu isin hundaa'u yaameetiin hanga aadaan biyyatti nama bare isin hundaa'u isin gaafadha. Hin taane? Taate. Atiyoo hanga isaatti ni beektu. Hanga isaatti ni beektu amma. Hanga eenyutti beekta? Hanga silaamii fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf gosa hin beektu tajaajilan jennu. Hanga gutayyuutti beekta amma? Hanga gutayyuutti hin beektu. Hoo xiqqaatu amma hanga gutayyuu baruu qabda. Hanga ganaafoo baruudhaaf akkami? Hayyoo dura. Hanga aadaan biyyatti baruudhaaf kayyoo daa? Mee guutuu haa ta'u jettaa himee? Ati yoo mee hanga aadaan biyyatti baruudhaaf kayyoo daa? Hanga isaatti ni beekta amma. Ati lammiin deemaa? Nunnu kaysoo? Yaayyaa hanga yaayyaatti hanga yoo xiqqaate hanga nunnutti bartee jirta amma. Oromooleen geessin mee nunnu ta'uu hanga nunnutti ibsuu ni dandeessaa? Danda'u? Ganaaf gara fuulduraa hoo? Hanga aadaan biyyatti? Isin hundinuu hanga aadaan biyyatti ni bartanii? Sagantaa dhuftu irratti isin hundinuu wal agarra yoo rabbi jee eegaan kabajamtoota daawwattoota keenya arraan tana sagantaa eenyuuti jedhamtu bannee kunoo daawwachaa waan jirruuf sagantaa ati eenyuuti tana akkanumatti itti fufna akkanuma nu hordofaa isiniin jenna. Kanaafuu hedduu waniin dhaammadduu hedduu akkaan jabeessee maatiin ilmaan keessan bakka irraa dhufan barsiisuun dirqama haadhaa fi abbaan namni yeroo eega dhalatee afaan baree booda bakka irraa dhufee fi eenyurraa akkas dhufe lammii fi beekuun dirqama namni loon hin taane loonumaatu karaa namni qabe qabama. An ilma abaluuti beekuu qaba an lammii abaluuti beekuu qaba gosa tanaa sanii dirqama beekuun nurratti hedduu takka maatii jabeessaa ijoollee waa barsiisaa waa itti himaa ijoollee wajjin taphadhaa hoflaa ijoollee hin oofinaa ijoollee waa barsiisaa. Barnoonni jalqabaa barnoota haadha abbaan maatii dura barsiisan barnoonni idilee dabalataa barnoota duraa jalqabsiisaa barsiisaa ammallee kan ifirra dagattanii jirtanis akkaan jabeessaadha maatiin hedduu ilmaan keessan barsiisaa isiniin jenna. Kanaafuu dhaamsa kiyyaa har'aa boodaa maatiin akkaan ilmaan ofii qabaadhaa akka waa hundaa'uu bartu jala bu'aadhaa hedduu jabeessaa barsiisaa namni yoo loon ta'e malee namni bakka irraa dhufuu fi lafarraa dhufee fi namarraa dhufe namni hin beekne hundi isaaniitu nama loon yoo ta'e malee kun hundi keessanuu maatiin jabaadhaadhaa ijoollee barsiifadhaa ijoollee barnoota idileetii fi barnoota maatii kan jaamus barsiisuun asumaanii. Kanaafuu wassalaamu alaikum. Kanaafuu hedduu wanneen jiru isin maatii ta'an hin gaafattanii galgala silaa waan ati abbaa akkatti hangaa baluutti abbaa hangaa baluutti na barsiisifaa jettanii namni tokko bara ni gaafataasi. Gaafarree bannee mantana kanatti of jirantu. Ati ammaan tana nama tokkollee barsiifte silaa akka mataa keetitti namallee barsiifte tokkollee akkatti. Inni barsiisa jetti nozumaan hin barsiisijuu na biraa qote sunis. Obboleessa kiyya tokkoon barsiisee jira ammaan tananis. Obboleessa kan kee barsiifte? Inni yoo abbaa isaarraan baranne? Inni osuma wajji barannutti nan dura bare. Bakka osuma wajjin horii haafnu wajjin barree barsiise. Ati osoo loo yaaftuu barte? Qalamaanis waa barreessu osoo hin barimmoo? Akkanumatti afaan waan barte? Afaan waan bareetin. Janta hitaara tokko dura barteetiin eesiidhaan na barsiisi jennee isiin na barsiisti aan obboleessa kiyya kanarra guddaa barsiise.
obboleessi kan keessatti guddaa dura daansi duran barre ijoolleen xiqqoo irraa baratanidha. Isin dura bartee isin mana oltii min tuariidha yaamnaami. Isin azuma mana oltii dura bartee galgala kana nutti himte. Kanaafuu jaalatamtoota keenya maatii teessan barsiisuun dirqamaa hedduu kunoo maatii kanaa tana hedduu takkalaa warra tabaan dachii tanaatti kattiidha wanta kana sammuun ijoolleedhaa har'aan tana adiidha waan qabde gadi lakkiftu osoo daa'imummaa qabanii barnoota ijoollee barsiisuun hedduu nama fayyada har'aas boruus ijoollee ni fayyada barnoota amantaatis kan idileetis kan maatiin mana keessan nama barsiisanis hundaa'oo ijoollee barsiifadhaa baay'ee takka fayyada nama barsiisuun maatii irraa dura jalqaba kanaafuu ijoollee teessan baay'ee hedduu barsiisaa barnoonni akkaan waan namni ittiin qajeelee kallattii dindila tokko godhatee irra ba'u kanaaf ijoollee asumatti sagantaa nutis qopheessinee akkatti afeerraa goonee sagantaa horuullee yoo ta'e bareedaa'uma rakkoon qabu sagantaan tun yoo namaaf muuxannoo ni qabdi yoo jennee goone kanaafuu yoo qabaattees qabaachuu keessaniis isintu dhugoomsee nu agarsiisa kanaafuu sagantaa akkanaa tanaan walitti deebina yoo rabbi jee inshaallah. Assalaamu alaikum. Ciao.